Waan gumii abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa himanii jiran. Oromoon kutaa hundarraa qabsaa'ee sirna isaa kana akka baraarratu waamicha godhanii jiru Goobanaa Hoolaa. Abbaan gadaa kana kan dubbatan sirna gaggeessaa Yuuba Gadaa Gujii Aga Xinxanoo irratti. Tibbana qe'een abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa humnoota mootummaatiin weeraramee ilmi isaanii tokko yoo kaanfamu qabeenyi isaanii saamamuu gabaafamee ture. Sirni amma biyyatti bulchaa jiru sirna abbootii gadaa fi duudhaa Oromoo balleessaa jiru ta'uun qeeqamaa jira. Waggaa tokko dura hoogganoota gadaa Oromoo kan karrayyuu jumlaan kan fixe sirnuma biltsiginnaa ta'u koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasee ture. Sirni gadaa Oromoo akka danqaa keessa jiru hubadhaa. Yeroo ammaa kanatti sirni gadaa Oromoo akka danqaa keessa jiru hubadhaa. Oromoon biyya keessa jirtan, Oromoon biyya alaa jirtan, Oromoon Gujii, Oromoon Booranaa, Oromoon Sikkoo Mandoo, Oromoon Tuulamaa, Oromoon Gabraa akka sirni kee danqaa keessa jiru hubadhu. Qabsaayi, sirna keetii qabsaayi, duudhaa fi safuu keetii qabsaayi, duudhaa fi safuu keetii qabsaayi. Bakka mucuu jaatteetti kuftee laali, bakka mucuu jaatteetti kuftee laali. Oromoon duudhaa fi safuu qaba. Warri immoo duudhaa fi safuu Oromoo cabsuu deemu kaleessaan dandeenye. Warri duudhaa fi safuu Oromoo cabsuu deemu kaleessaan dandeenye. Arrammoo hin danda'u. Arrammoo hin danda'u. Arrammoo hin danda'u. Aagan gurraacha Gujii kasaba waagaa keessaa dhalate. Aagan kan gadaa baatee jiddu galatti fide. Kan gadaa jedhee hanga wareegamaa deeme. Karaa dheeraa deemeera. Hancufa liqimseera. Biyyeen isatti haa araaramtu. Duukaan Oromoo nagaa haa taatu. Nagaa. Dhalattoonni Oromoo muddee 13 fi 14 2022 biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti wal ga'uun hiriira mormii gaggeessaa turan. Uummata Oromootiif sagalee ta'uun rakkoolee uummatichaa mudataa jiran hawaasa addunyaaf erga mul'isanii booda marii gaggeessaniin hojiin hawaasa diyaasporaa Oromoon hojjetamu kamiyyuu bu'aa qabeessa akka ta'uuf bifa qindaa'een socho'uun akka barbaachisu murteeffachuu OMN'if ibsanii jiran. Hojiileen advookasii mirga uummata keenyaa falmuuf dhuunfaa fi gareen hojjetaman bu'aa barbaachisu akka argamsiisaniif bifa tokko qabaachuu qabu kan jedhan dhalattoonni sabichaa kunniin dhimma uummata Oromoo irratti afaan tokko dubbachuu fi dhaamsa tokko addunyaaf dabarsuutu rakkoo uummata keenyaaf fala argamsiisaa jedhan. Hojii bifa qindaa'een hojjetamu kanaan cinatti muuxannoo hedduun itti dhimma bahan kan yeroo barbaachisaa ta'etti qaama ummaticha bakka bu'ee sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumuu danda'u loobistii qacarachuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Kanaafis Oromoon guutuu addunyaarra jiru of qopheessuu qabnaa jedhan. Gama hojii gargaarsa namoomaatiin gargaarsi nama dhuunfaa fi bifa faca'een walitti qabamuun rakkoo ummatichaa furuuf kan hin dandeenye ta'uun hubatamee jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa ummatichaa walitti dhufuudhaan gargaarsi hiika qabu toora sirriin ummatichaa akka qaqqabuuf qindoominaan hojjechuun akka barbaachisu dhaaman. Gama qabsoo Oromoo fi Oromiyaa baraaruuf taasifamu gargaaruutiinis deeggarsi taasifamu faffacaa akka hin taane fatattamaan mala dha'uun akka barbaachisu hooggantooti amantii, hooggantooti hawaasaa fi hayyooti Oromoo walitti dhufanii akka hojjetan waamicha dhiyeessanii jiru. Sabni Oromoo guutuun afaan tokkoon qabsoo Oromoo fi Oromiyaa baraaruu irratti gamtaan akka bobba'anis waamicha godhanii jiran. Caasaan mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhalattoota saba Amaaraatiin dhuunfatamee jiraachuu fi hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalattii keessaa harki 60 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu mootummaan beeksiseeti jira. Olaantummaan kun gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiinis kan mul'atu ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Dhugaan lafarra jiru kana ta'ee osoo jiru adeemsi taranyinat jechuun dhalattoota Oromootti quba qabuu fi siqiqsuu bu'uura kan hin qabne ta'uu hooggantuun biiroo pabliik sarvisii fi misooma humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Hikmaa Hayreddiin himanii jiranii yuun ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Gareen biltsiginnaa battala gara aangootti dhuferraa eegalee uummanni Oromoo fayyadamaa sirnichaa akka ta'etti dhiyeessuu fi sirni biyyattii irratti ijaaramaa jiru akka waan mootummaa Oromoo ta'etti dhiyeessuuf yaaliin garaagaraa taasifamaa tureera. Bu'uuruma kanaan isaan jibba uummatichaa qabaniin uummanni Oromoo addatti fayyadamaa sirnichaa jedhamee maqaan taranyaa jedhus itti moggaafameera. Sirni olaantummaa Oromoo irratti hundaa'e biyyattii irratti ijaaramaa akka jiruttis dhihaataa ture. Dhugaa lafarraa mul'atuun garuu uummanni Oromoo mootummaa biltsiginnaa jalatti addatti fayyadamaa sirnichaa ta'uun
darbe balaa eenyummaa isaa irratti xiyyeeffateef saaxilamee jira. Bulchiinsa bilisiginnaa jalatti sababa eenyummaa isaatiin haleellaaf saaxilamee qeensaa guyyaa guyyaan irratti gubamaa kan jiru wayitaa ta'u ilmaan isaa akka bineensaatti adamfamanii ajjeefamuun daangaan lafa isaatii guyyaa guyyaan weeraramuunii fi guddaan isaa salphifamuun hiree uummatichaa taateetti. Ilmaan isaa miiliyoonaan lakkaa'aman baratanii beekumsaa fi dandeettii osoo qabanii hojii dhabdummaaf saaxilamuun hiyyummaatti jiraachuufis dirqamaniiru. Kun osoo kanaan jiru Oromoon taranyaadha addatti fayyadamaa sirnichaa taheeraa hololli jedhu babal'atee itti fufuun dhalattoota Oromoo ija badaan ilaaluu fi gocha hin malle irratti raawwachuun keessumaa magaalaa guddoo naannichaa kan taate Finfinneetti akkaan dagaageera. Hooggansa magaalaa Finfinnee irraa eegalee magaalicha keessatti olaantummaa Oromootti ijaaramaa jira jechuun holola facaafamu laalchisuun qophii haala yeroo miidiyaa mootummaa biyyattii EBC irratti dhihaatu irratti argamuun deebii kan kennan hoogganoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaadichi bu'uura kan hin qabne ta'uu ibsan. Naannoo kibbaarraa filamuun miseensa hooggansa magaalaa Finfinnee kan ta'anii fi biiroo paabliik sarvisii fi misooma humna namaa magaalattii kan hoogganan Aadde Hikmaa Hayreddiin hololli Oromoon addatti fayyadamaa tahaa jira jechuun maqaa taranyinnet jedhamuun facaafamaa jiru bu'uura tokkollee hin qabu jedhan. Miseensota hooggansa olaanoo magaalattii 9 keessaa dhalattoonni Oromoo 2 ta'uu, dhalattoonni Amaaraas 2 ta'uu, dhalattoonni naannoo kibbaa immoo 3 ta'uu fi dhalattoonni saba biroo 2 kan keessatti hammataman ta'uu ibsuun caasaan hooggansa magaalattii hanga gadiitti jirus bu'uuruma kanaan kan diriire ta'uu hubachiisan. Gamman hojii mootummaa magaalattiitiin wanti jiru garuu faallaa holola facaafamaa jiru ta'uu ibsan hooggantuun biiroo paabliik sarvisii fi misooma humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Hikmaa Hayreddiin manneen hojii mootummaa magaalattii dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuu hojjettoota mootummaa magaalattiin qabdu keessaa harki 60 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu ibsan Aadde Hikmaan ወደ መንግስት ቢሮክራሲ በመንግስት ሰራተኛው ማዕቀፍ ውስጥ ስንመጣ አሁን አንዱ ተረኝነት አለ ተብሎ የሚገለጸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ስለሆነ ነው። በመንግስት አስፈጻሚውና በመንግስት ሰራተኛው መካከል ነው። ቀደም በመንግስት ዋና ኮር ስራዎችን የሚመራውን አካል ለማሳየት ይጃለው። በመንግስት ሰራተኛውም ደረጃ ስንመጣ እንግዲህ በየቢሮው ያለውን ሁላችንም እናውቃለን። የመንግስት ሰራተኛው የሚያቀል የመንግስት አመራሩ የሚያቀል ማህበረሰቡም ለአገልግሎት ሲመጣ የሚያያቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተረኝነት ተብሎ የሚገለጽበት አግባብ እንግዲህ በቁጥር ማሳየት ካለብን 60% የሚሆነው የአማራ ተወላጆች ናቸው የመንግስት ሰራተኞች ማለት ነው። 30% የሚሆነው የመንግስት ሰራተኛ የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ማለት ነው። 10% የሚሆነው ደግሞ የተለያዩ አካላት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም በዚህ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ማን ሆጂ ሞቱማ ቡልቺን magaalaa Finfinnee harki 60 dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamee jiraachuu dhalattoonni Oromoo harka 30 qofa ta'uu fi kanafan harki 10 dhalattoota saboota biroo ta'uu ibsan. Dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru olaantummaa qaama biraa magaalicha keessatti dagaagee jiru maqaa taranyaa jedhuun gara uummata Oromootti qabuun dogoggora ta'uus hubachiisaniiru. በማህበረሰባችን ጋር የተዛባ ነገር ለማስረጽ የሚካሄድበት ርቀት ትክክል አይደለም። ያለው ፋክት ይሄ ስለሆነ ፋክቱ ይሄ ነው። ፋክቱ ላይ ሆኖ መነጋገር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከመንግስት ሰራተኛውም የተደበቀ አይደለም። በምክንያቱም አብሮ የሚሰራው ዛው አንድ ላይ ነው። ማን ምን ያህል ሬሾ እንዳለው ያውቃል ማለት ነው። ከመንግስት አመራሩም የተደበቀ አይደለም። አገልግሎት ፈልጎ ከሚመጣው ህብረተሰብ የተደበቀ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው ኦላንቱማን dhalattoota saba Amaaraa manneen hojii mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti dagaagee jiru kun gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiinis kan jiru ta'uu haalli qabatamaa magaalattii mul'isa. Gama biroon adeemsa heddumminaa fi sabdaneessummaa biyyattii beekamtii dhoowwachuun olaantummaa saba tokkoo fi amantaa tokkoo biyyattii irratti deebisuuf deemamu balaa qabaachuu akeekan Aadde Hikmaan hiyyummaa fi boodachafummaa amma keessa jirruuf adeemsa heddummina sabootaa fi heddummina amantaalee biyyattiin qabdu beekamtii mulquun eenyummaa tokko uwwisuuf deemamutu sababa ijoodhaa jedhan. ብዝሃነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። የሃይማኖት ብዝሃነት አለ፣ የብሔር ብዝሃነት አለ። ይሄንን ዲና ያደርገህ ተነስተህ ሌላ ነገር ለመጫል የምትችልበት ግራውንድ የለም። አሁንም ከደህነታችን ነው ኋላ ቀርነታችን እኮ አንዱ መሰረታዊ ምክንያት ይሄ ነው። አንድ ሃይማኖት ተቀበል፣ አንድ ብሔር ተቀበል በቃ ምናምን እየተባለ የሚከድበት ርቀት ህዝቦች በተለያየ ጊዜ ምክንያቱም አንዱን ባጎደልከው ቁጥር አንደኛው ተቃውሞ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው። olaantummaa saba tokkoo fi amantaa tokkoo biyyattii irratti deebisuuf dhamahurra Itoophiyaa heddummina ishee kabajjee sabdaneessummaa irratti ijaaramte dhugoomsuu qofatu biyyattii fayyada fuuldurattis tarkaanfachiisuuf danda'a jedhu.
كنتيبا مقالة فنفنة أدي أدانة شبابي مقالة فنفنة وقوة صدومة دربن لفا مقالة تافي أنا ليه الله جراني رايك تارا كما صدومة أولاكا ويرتي دوبتني جران كنتيبا أدانة شاكا جراني تي مقالة فنفنة وقا ديك دمي شان درا هكتارا كما ديك دمي أفورين چالتو تورته قيو واريو قباس بالله kudhani sagal torba gandoot baadiyyaa 23 bulchiis magaal Finfinnee jalqaale uumat gandoot kan kee jiraatan keessa parsantaan 70 Oromoo turan gaaf gandootan baadiyyaa 23 bulchiis magaal Finfinnee jalgalchanii dhimmootana kaadaaf afaanii manbarumsaa eenyummaaf buufata fayyaa yookaan hospitaal tokko ilaalchikees hin galchine akka inni lakkoofsa Itoophiyaa bara 2003 immoo suniyyuu hafe bulchiisi gandoot baadiyyaatiif lafti naannoo suni akkuma jirtu dhuunfata ugaalaaf jirtu yoo ilaal bulchiisi magaal Finfinnee daangaan isa asiifachuwanni jedhame beekam tokkolleen hin jirtu qorannoo qondaal ODP Dr. Milkeessa Midhaagaa bara 2018 yuunivarsiitii Finfinnee irra dhiyeessoo keessa fudhan maasraa lafa kana buqqaane lafa nu buqqisanii tilagana ijoollee beetasaba keenya bootaan kennineefi abbaan kiyyaa makaarii kuma 200 irraa fudhatan hektaara 20 nulle achin qe'ee keenyarree nu kaasanii gaaffilee gugurdayyo 4 ta'uu mati Oromoo qabsaa'ee wayyaane fonqolcheef keessa ijoon dubbi magaal Finfinnee kan turte ammallee immoo ikkoon argan isumayyuu taqara caala hammaacha dhufuun abbummaa naftikee jiraachuun yaaddoo ta'uu jirti jedhu alaabaan Oromoo hin fannifamu agfaaruun alaaba naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa farfatamuun qabduu darate waan hedduu jedha gareen Opdiyoo Biltsiginnaa talichoo bulchiis mootummaa naannoo Oromiyaati bulchiis magaal Finfinnee harka qabdi dhiyeen kan daanga magaal Finfinnee sarar jechuu wanni si yaadsullee waan milkooftin fakkaat akkum qorannoo laf jirta agarsiiftu Finfinnee mataan isiitu an Oromoo waan taateef daangaan isiin Oromiyaa waliin qabdin jiraat taatulli ammoo magaalli tundacha hedduun saamich laf Oromoo irra gaggeessaa turu kantiibduun Aay Adaaneech Abebeetu akkas jechuun ragabaat Oromiyaa mattuu Addis Ababaan እየወረረ ነው አዲስ አበባ እኮ ከ27 ዓመት በፊት ወይም ከ30 ዓመት በፊት 24000 ሄክታር ካሬ ሜትር ናት እንደሆነ መረጃ ብዬ ነው አለ ፕላኑ መረጃ ነው ማየት ይቻላል ዛሬ 54000 ደርሳለች 54000 ደርሳለች ኦሮሚያ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ወሮ ነው ወደ 54000 ያደገችው በመረጃ ስንነጋገር ጥሩ ነው ቪዲዮን ቱምባ ወርዶፈ ዱብ ናሞቲ ጋፍሊ አርማንጋዲ ቡልቺስ መጋል ፍንፍኔቲፍ ገረ ብልጽግናት ዲየሱረት ተርጋ ኦኮፋ ፍንፍኔ ለፌክተር ኩም ዲደም ያፉሪ ረጋር ሸንተም ያፉሪ በበለት ታናን ዳንጋ ቡልቺስ ሞቱመናን ኦሮሚያ ኸመጋለት መርሰኒ ጅራን አርክ ጫልማ ሳሙን ሲምርካነ ዮስ ማሊፍ ዳንጋን አኩም ዱራን ጅሩ ተክትፉፍ ሙርቴስኔ ጀታን ላሜሶ ፍንፍኔ ለፎሮሞ ተው ሄሪ ሞቱመናን nooti federaala ifa kaaya dojuru murte tokko dabarsu maaliif dadhabdaniif dhumirra gaafi abbummaa ka Oromoo magaal Finfinnee irra qabdabsuuf magaal Shaggar jedhan hundeessuun deebi'inum taati jechuun namu